Rakkoon Jawaar qabu maali? Arra Jawaar irratti xiyyeeffachuu deemaa jechuudha. Rakkinni Jawaar qabu maali? Maaliif duulli kun Jawaar irra godhamuu barbaachise? Engadda nama 82tu kaameeraan irraa gaddeebi'e kana najjeesuu deemanii jechuudhaan nama 82tu du'e 82 keessaa namni Harargeedhaa ka du'e meeqaan beeknaa jechuudha. Warri rakkoon tun hirriba dhorkite Jawaar balleessuudhaaf wal jaartee lafa jalatti deemaa jirti jechuudha. Lakkoo isaan maallaqaatu itti guurame goofandiin lubbuun uummata keenyaa maallaqa guurtu taate jechuudha. Mee haadha isaanii takka ta gargaarte naa himi. Haadha takka ta ilma dhabde taniiraan gargaarte as baasi. Hinjirtu. Warri olola adda addaa kan Jawaar irratti oofaa jiran kun himannaa adda addaa maqaa adda addaa taajjabbii adda addaa maal adda addaa oofaa jiran kun kaayoonii fi galmi isaan deemaniif maal barbaadaaf Jawaar irra bobbahaa jiran sodaan isaan qabanoo maalii Jawaar irraa tan jettuu fi rakkinnummaan Jawaaruu maali? Abbaan waraanaa abbaan qeyroo ifiin jiru kanama duulatti gaggeessu ka ilmaan saarraa sababa isaaniitiin maallaqa guurratee keeshaa tullatu ka ilmaan saa kana hin wallaanne hattuudha malee abbaan qeyroodhaati miti. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo tokkoomsuu jaalachuudha. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo bilisoomsuu fadhuudha. Halkan san Oromoon si garraaf dhufte malee maallaqa si kafallaaf dhuftetti hin beektu. Ati maallaqa naggadaa dalagaa turte halkan san. Arraan tana Jawaar arrabsuun maqaa rakkoon Jawaar Oromoo tan ol qabuu taateef rakkoon Jawaar Oromoo ol qabuudha. Warri maallaqa naggadaa lubbuu Oromootiin maallaqa naggadaa miliyoona meeqa halkan tokkicha Itoophiyaa seentee miliyoona maddaaraashitti simatamtee guyyaatti aanu maallaqa meeqaati fudhattee baankii neeytee I have the evidence. Harka kiyya jirti. Osoo har'a Jawaar qabeenya uummataa kaayoo uummanni dhaammateef qofaaf oolchuu rakkina Jawaar ta'uu baatte nu maleedhaaf hirmaata sheerii godhee fi har'a Jawaar ni faarsiti nu maleen. Abbaan qeyroo ifiin jiru ka qeyroo madooyte garagaleen laalle. Abbaan qeyroo ka ifiin jiru. Osoo Jawaar rakkina anaannachuu Oromoodhaan qabaanne ka Oromoon akka dhabamtu barbaadu har'a Oromoo Jawaar hin arrabsu. Ka qeyroo marrimaansi alayyaa'e hin wallaannanne. Abbaan qeyroo ka ifiin jiru kan qeyroo miilli irra tortoru hin wallaanee miila sii kana irraa mursiiseellee ta'u miila biraatti hin ka'inne. Osoo Jawaar dhugaa dubbachuu irra cichuu hin qabaanne ka Oromoo kijibuu barbaadu har'a Jawaar hin arrabsu. Abbaan qeyroodhaa haadha ilmoo dhabde haadha dubra dhabde haadha ilmoo isiirra karaa irratti waa gurgurtee isii gargaartu cinaan dhaabbanne. Abbaa qeyroo maali kun? Arraan tana Jawaar irratti addunyaarraa guboo ba'an Oromoo ol qabuu jaalachuun Jawaar eega rakkoo taate ka arrabsamu jiru nuhi malee Jawaarii miti. Ka arrabsamu jiru Oromoodha malee Jawaarii miti. Ka arrabsamu jiru uummata Oromoo ka inni ol qabuu barbaadu sani malee Jawaarii miti. Tiishartii jaarraa kaayatanii footoo kaa'uun jaarraa jaalachuu jechuudha miti.